waraanni Eertiraa Itoophiyaa akka bahuu mootummaan Ameerikaa ejjannoo diriiraa yookaan ammoo ifaa tahee qaba jechuudhaan waraanni Eertiraa hatattamaan daddafee akka Tigraay dhiisu mootummaan Ameerikaa gaafatee jira. Ministeerri bishaanii anniisaatii fi akkasumas jallisii Itoophiyaa obbo Alamaayyoo Teganuu yeroo ammaa kana ambaasaadara Itoophiyaa karaa isheetti Ameerikaan dhimma Itoophiyaa keessaa harka fudhachuu qabdi jechuun isa dhagahamee jira. Sochiin boorii yookaan ammoo keelloon jabaatee itti fufuu qaba jechuudhaan qeerroo fi qarreen Oromiyaa bakka adda addaa irraa dhaamsa nu biraan gahaa jiran. Qeerroo fi qarreen Oromiyaa dhaddacha Jawaar Mohammadii fa'aa ammajjii 27 bara 2021 magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa lidata mana murtii olaanaa federaalii Kayakkaatti deeggartoota hidhamtoota siyaasatii fi godhuudhaan achitti warri wayaa boora yookaan ammoo keelloo uffatee jalqaban kun Oromiyaa bakka adda addaa keessatti yeroo ammaan tana mul'achaa jirti. Mul'achuu bira dabartee Oromiyaa faffacaatee waliin gahaa jirti. Wanni kun hawaasa Oromoo biyya alaa jiraatu keessatti vaayiraal bifa taheedhaan bifa akka malee tatamsa'aa jiruun wayaa boora kana uffachuun aadaa tahee jira. Wayaan boorii guyyaa oolmaa mana murtii Jawaar Mohammadii fa'aatii uffatame yeroo ammaan tana bifa mormiitiin magaalota Oromiyaa godinaalee Harargee adda addaatii fi akkasumas godinaalee Arsiitii fi Baalee keessatti mul'achaa jiraachuutu dhagahame jira. Namoonni beekamoon biyya Itoophiyaa kutaa bulchiinsa Oromiyaa keessa jiraatan wayaalee bobooraa kana uffachaa mul'achuun isaanii dhagahame jira. Wayaa boora uffachuun kun biyya alaatti daayaspooraa biratti sochii guddaa tahee miidiyaan hawaasummaa yeroo ammaan tana namni hedduun piroofaayilii isaa booraatti geeddaruudhaan akkasumas barreeffama booraa halluu qabsoo Oromoo jettu miidiyaa hawaasummaa irrattu akka malee naannawaa jira. Wayaan boorii kun ammaan tana uffatamuu qofaa osoo hin taane bifa adda addaatiin namni hojii kalaqaa itti dabalee xiyyeeffannaa akka inni kennu gara duula miidiyaa hawaasummaa kan feesbuukiitii fi tiwiitaratti ol guddatee akka jiru kan dubbatamaa jiru. Xiinxaltoonni dhimma huccuu boora uffachuu kana deeggaranii fi xiinxalaa jiran akka jiranitti ammatti wayaa booraan jalqabu malee wanni kun yoo hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kan mana hidhaa jiranii kan gadi hin dhiifamne taanaan gara mormii booraa yookaan ammoo Oromiyaa keessatti mormii halluu mormii bifaa mormii booraa jedhamee biyya keessa fi biyya alalleetti sochiin akka gaggeeffamu deemu yaadii kan kennamaa jiru. Biyya alaa keessatti hiriira addaan dhaabuudhaan kan qeeqamaa jiru daayaaspooraanis yeroo ammaan tana sochii booraa jalqabe kana gara mormiitti akka deebisuu qabu yaadii dhiyaachaa akka jiru kan dhagahamaa jiru. Yeroo ammaan tana halluu booraan mormiin godhamaa jiru kunini karaa warra mootummaa birattu shakkii fi sodaa guddaa uumaa akka jirtu kan dhagahamaa jiru. Warri wayaa booraa uffate kana bakka gaariitti jechuun warra alaabaa Itoophiyaa durillee mootii uffateedhaan walitti akeekuun bilcheeginaa biraatti mul'achaa jira. Karaa biraatiin ammoo wayaa booraa kan ammoo yeroo garii deeggarsa Abiyyiitii fi isaanii itti fayyadamanillee argaa jirra. Waan warra galee hin fakkaatu. Alaabaa limmuutii uffachuun nama qabsiisee yookaan biyya sanatti nama hiisisee hin beeku. Waajjira muummicha ministeeraa keessatti Daani'eel Kibratiitii fi Abiyyi dabalatee alaabaa Itoophiyaa dullachaa ture limmuutii jedhaman qabatanii naannoo Amaaraalletti alaabaan kun hin qabatama. Naannoo Tigraay keessatti waraana gaggeeffame. Alaabaa federaalii buusanii alaabaa kan fannisaa turanii akka alaabaa kan qabachuun yakka ta'e tokkotti fakkeessanii akkuma alaabaa kana dhoowwinu kanallee dhoowwuu deemna jechuudhaan mootummaan isaa waan akkasii barreessaa jirutti mul'ataa jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo sochiin boorii kun jabaatee itti fufuu qaba kan jedhu walumaa galatti dhaamsa miidiyaa hawaasummaa tahee yeroo ammaa tana mul'achaa akka jiru kan hubatame. Itoophiyaa fi Suudaan daangaa irratti ammallee wal dhabaa akka jiranii kan dhagahamee jiru. Mootummaan Suudaan ibsa baasanii hoogganaan waraanaa Suudaan Abdul Fattah al-Burhaan akka jedhametti lafti Suudaan qabatte tokkollee hin jirtu. Lafti Suudaan Itoophiyaa deebistu hin jirtu. Itoophiyaan humna barbaadde jennaan humnaan deebisnaaf jechuun isaa dhagahamee jira. Hoogganaan waraana Suudaanii kana ka dubbate mootummaan Itoophiyaa Suudaanii wajjin mariin waan tokko hin jiru. Suudaan lafa Itoophiyaa qabatte hunda yoo gadhiiste qofa marii godhuu dandeenya jedhee eegii dubbateen duubattu akka tahee ka dhagahamee jiru. Yeroo ammaan tana maddeen oduu Suudaanii akka gabaasaa jiranitti Itoophiyaan Suudaan wajjin mariin hin jiru. Mariin ka godhamu yoo Suudaan lafa Itoophiyaa gadhiiste yookaan ammoo yoo Suudaan lafa kanaan dura qabatte keessa baate kan jedhu eegii dhagahameen duubatti waraanni Suudaanii of eeggannoo dhumaatiin daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa eegaa akka jiru kan dubbatamee jiru. Ameerikaan haalii naannoo Tigraay keessatti deemaa jiru akka malee akka yaaddessuu fi waraanni Eertiraa hatattamaan naannoo Tigraay keessa akka bahuu qabu gaafattee jirti. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa akka gaafatetti waraanni Eertiraa
naannoo Tigraay keessatti hirmaachuu ragaa qabatamaan mirkaneeffannee jirra. Isaayyaas Afwerqii waraana Tigraay keessatti hirmaachuun akka malee yaaddessaa jechuun isii dhagahame jira. Yeroo ammaan tana waraanii Tigraay keessatti bobbahe ka Eertiraa kunin waan ittiin shakkame yookaan ammoo waan raawwataa jedhamee himatame fakkeenyaaf kan akka jechuun hannaa saamichaa gudeeddaa dubartii refuujota yookaan ammoo baqattoota haleeluu baqattoota ukkaamsee biyyattuu deebisuu ijjeesuu fi akkasumas sarbamiinsa mirgoota namaa kan waraanii Eertiraa ittiin himatame kan yoo laallu waraanii Eertiraa Itoophiyaa akka bahuu mootummaan Ameerikaa ejjannoo diriiraa yookaan ammoo ifaa tahee qaba jechuudhaan waraanii Eertiraa hatattamaan daddafee akka Tigraay dhiisu mootummaan Ameerikaa gaafate jira. Waraanii Tigraay keessatti waraanii Eertiraa bobba'u hogganaanii waraanii Itoophiyaa qaba Meejar Balaay Siyyum yeroo amanu waraanii Eertiraa tokkolleen Itoophiyaa hin jiru jechuudhaan Abiy Ahmed waakkachuun isaa dhagahamee jira. Ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa dubbii himaan isaa dhiyoo kana waraanii tokkolleen akka hin jirre ka biyyoota ollaa ka Tigraay keessatti akka bobba'e hin jirre dubbachuun isaa dhagahamee jira. Mootummaan Ameerikaa waraanii Eertiraa bobba'uun mirkaneeffannee jira shakkii tokko malee odeeffannoo gahaa qabna. Waraanii kunin yakka gurguddaa raawwachaa jira. Eertiraan daddaftee Tigraay dhiistee bahuu qabdi. Kunin ejjannoo mootummaa Ameerikaa ka keessa deebii hin qabne jechuudhaan ibsi ministeera haajaa alaa Ameerikaa dubbatee jira. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa ta'ee kadhiyoo kana muudame Antony Blinken naannoo Tigraay keessatti wanni ta'aa jiru akka malee yaaddessaa gargaarsi namoomaa cufamuun mirgoota ilmaan namaa irratti wanni dhaqqabaa jiru kun akka malee hamaa waan ta'eef Ameerikaan dippiloomaasii ishii humna guutuu itti fayyadamti jedhee muudamuun durattuu dubbatu gabaasne turre. Amma mootummaan Ameerikaa ejjannoo isaa diriiraa godhee jira. Mootummaan Eertiraa waraana isaa daddafee Tigraay keessa baasuu qaba. Waraanni Eertiraa ka'achi jiru kun dubartii gudeedaa nama saamaa qabeenya mancaasaa baqattoota ukkaamsaa badii gurguddoo hedduu godhee jechuudhaan dubbatee jira ibsi mootummaa Ameerikaa kunin. Mootummaan Ameerikaa dhiyoo kanatti ejjannoo ciccimaa ejjannoo gurguddaa qabatee jira. Mootummaan Joo Baayiden Itoophiyaa wajjin hojjetaa jechuudhaan mootummaan Abiy Ahmed maallaqa guddaa baasee daayaspooraa Itoophiyaa armattuu gurbeessee Ethiopians for Biden and Kamala Harris jedhanii gareen tokko hundaa'ee garee kan jechuun ambaasaddarii Itoophiyaa Fitsum Araggaa ka hogganu weebsaayitii banatee gareen kunin akka Joo Baayidenii fi sagalee kennu daayasporaan Itoophiyaa gurmeessaa ture. Ammaan tana mootummaa Itoophiyaatiif kun akka malee kufaatii guddaa akka ta'e maal jennaani mootummaan Joo Baayiden haala ammaan tan mul'achaa jiruun mootummaa Doonaald Tiraamp caala ejjannoo cimaa dhimma waraana Tigraay irrattu qabatee waan jiru fakkaata dhimma waraana Itoophiyaa irratti ejjannoon isaa akka malee cimaa dhimma hidha guddicha laga Abbayyaallee irratti mootummaa Doonaald Tiraamp irraa ejjannoo addaa Ameerikaa waan hin qabne fakkaata. Maal jennaani Jawaar Mohaammed xiinxalaan siyaasa kanaan durattuu gaafa dubbate dhimma hidha guddicha laga Abbayyaatii fi dhimma jechuun biyyoota alaatii fi Itoophiyaa ilaalchisee Ameerikaa yeroo hunda boofiitiif dhaabbatti Israa'eliitu jira. Bobaa jiddu galeessattuu jira. Galaan diimattuu jira. Kanaaf jecha Ameerikaan pirezidaantii abbaan fedhe yoo dhufe gara biyyoota Arabaa cellaanfachuun waan hin oolle jedhe dubbate jira. Bulchiinsi Joo Baayidenii ammaan tana gara Misiriitii fi gara Suudaanii cellaanfachuun isaa mul'achaa jira. Kaan ammoo dhimma Itoophiyaa irrattu ejjannoon isaa akkasittuu jechuun waraanni naannoo Tigraay keessa jiru Eertiraan bahuu qabdi jedhee dubbatee jira. Eertiraan gabaasa bahuu qabdi jedhu kan keessatti BBC'n ministeera haajaa alaa Ameerikaa dubbii jedhe kanatti dabalee akka jedhu Eertiraan bara 1981 irraa kaastee biyya abbaa irree nama tokko Isaayyaas Afwerqii nama jedhamuun bultu Kooriyaa kaaba Afrikaa biyya dimokiraasii hin qabne biyya heera hin qabne biyya filannoo hin qabne abbaan irree namni tokko waan fedhu godhu bulchiinsi Itoophiyaallee ammaan tana waan gosuun hordofaa jira fakkaata jechuudhaan gabaasa isaa keessatti haalli waraana Eertiraa ka Tigraay keessa mirgoota ilmaan namaa akka malee danqaa akka jiru waraanni Isaayyaas biyya isaa keessallee mirgoota akka malee danqee ijoolleen dargaggeeyyiin Eertiraa hunduu gara waraana deemaa jechuudhaan yoo dirqu namni kuma hedduu dargaggeessi biyya Eertiraa irraa gara biyya Awurooppaatti baqachaa akka jiru ka dubbate. Eertiraan baay'ee xiqqoollee taate baqattootni sadarkaa addunyaa gubbaatti gulantaa jalqabaa keessa biyyoota jiran jechuudhaan BBC'n akkasittuu gabaasee jira. Gabaasa kana maddeen oduu addunyaa wal harka fuudhanii Eertiraan Itoophiyaa keessa yookaan Tigraay keessa bahuu qabdi jechuudhaan qeeqamaa jira. Kanaan walitti qabate gara dhuma irrattuu gabaasni biraan geennutu jira. Wantoota jechuun pireesii addunyaa haalli inni itti gabaasaa jiru. Dhimma dippiloomaasii irratti mootummaan Abiy Ahmed akka malee kufaa jiru ka mul'isu ambaasaaddaroonni Itoophiyaa turan ka Ameerikaa 4 jechuun dippiloomaatonni mootummaa Ameerikaa olaanoon hajannuti hundi isaanii ambaasaaddaraa miti gariin isaanii shaahota feekfaadha. Waraanni Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru akka malee yaaddessee akka ta'e dubbatanii waraanni kun hatattamaan dhaabbatee yoo mariin hin jalqabne taate Itoophiyaan kanaan durattu fooyya'insa fidde hunda dhabuu akka deemtu biyyi kan waraanni kun akka duubattu deebise balaa guddaa fi biyya akka saaxilu dubbatanii jiranii
ambasaadarrii Ameerikaa kan dhiyoo kana Finfinnee gadhiisa deeme Maayik Raayiner innis yaada wal fakkaataa barreessa jira. Waraanii Tigraay keessattuu gaggeeffamaa jiru Eertiraan keessattuu hirmaattee jirti. Eertiraa hatattamaan keessa bahuu akka qabdu waraanii kun akka malee yaaddessaa akka tahe misooma Itoophiyaan fiddee fi guddina Itoophiyaan fidde duubattu ka deebisuu danda'u ta'uu isa dubbate yeroo ammaan tana haleellaan saalaa ka Tigraay keessatti himamaa jiru jechaan saamichi waraanii Eertiraacha keessatti bobbahee baqattoota irratti miidhaa guddaa akkas dhaqqabse. Eertiraa qofa osoo hin taane Matakkaleellee keessatti rakkoon Itoophiyaa kan ammaan tan deemaa jiru bakka adda addaatti wanni tayaa jiru kun qaama walabaatii fi bilisa ta'eedhaan qoratamuu akka qabu dubbate jira. Maayik Raayiner jechuun ambaasaadarii Ameerikaa kan ammaan tana Finfinneerraa dhiyoo tana Finfinneerraa gaggeeffame kun mootummaa Itoophiyaa keessattuu mootummaa Abiy Ahmed wajjin hariiroo guddaa akka inni qabu ka beekamu Abiy Ahmed wajjin akka dhuunfattu nama Abiy Ahmed gara aangootti akka inni dhufe jechuun haala akka malee mijeesse nama Abiy Ahmed wajjin waaqeffatu jechuun waliin kadhatu waaqa waliin tsallaani Abiy Ahmed wajjin akka malee deemu namtichi kun inni gaafa Finfinnee gadhiisee deemuu fi qophaa'ee ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa obbo Dammaqa Makkoneniitu gibja yookaan ammoo jechuun jila guddaa gaggeessaa isaatii fi qopheesseef jila kana qopheessanii fi saahiba Itoophiyaa jedhamee dibbeen guddaan dhahamee fi dippiloomaasiin hojjeta mootummaa Ameerikaa biratti dhiibbaan godhamee gaggeeffame jila irratti argame waan nyaatu nyaate waan dhugu achiin duubatti waraanii Eertiraa Itoophiyaa keessaa hatattamaan bahuu qaba wanti Tigraay keessatti deemaa jiru akka malee nama gaddisiisa rakkooleen tahaa jirtu kun rakkoo gad fagaate rakkoo kana mariin furamuu qabdi naannoo Tigraay qofa osoo hin taane rakkoo walxaxaa Itoophiyaan keessa sintuu hundaayyuu qaamii qorate marii jiraachuun qaamii qorate uummataaf beeksisuu fi mariin jiraachuun dirqama akka taate ambaasaadarichi ka dubbate ambaasaadariin kun akkuma sila dubbatetti warra mootummaa Itoophiyaa wajjin hariiroo guddaa qaba keessattuu Abiy Ahmed Dammaqee Mokkonen gidduu andargachuuf wajjin akka dhuunfattuu wal beeka yoo warri kun jechuun walitti mufatillee nama walitti araarsuu ture jedhama waan jechuun isaan bira darbe maatiin isaatii fi maatiin warri kana hunduu wal hoggansa ta'ee yoo jaarsaaf jaartini mootummaa Itoophiyaa keessa wal dhabdalee nama jaarruma cufa ta'uu jedhamee dubbatamaa jira akka miidiyaaleen adda addaa gabaasaa jiran namni kun inni mootummaan Abiy Ahmed karaa inni deemaa jiru karaa badii jechuudhaan dubbatee jira barreessee jira akka Abiy Ahmed faati gara aangootti dhufanii warri Hiwaati aangoo gadhiisu karaa mootummaa Ameerikaatiin dhiibbaa guddaa akka godhe ka dubbatamaa jiru yeroo ammaan tana Ameerikaan mootummaa Abiy Ahmed karaa dippiloomaasiitiin fuula dhoowwattee akka jirtu ka hubatamaa jiru sochii tokkotu jira sochiin kunis karaa seneetii Ameerikaatii fi koongireesii Ameerikaatiin waa takkattuu yaadamaa jira wanni kun isin biraan gahuu deemnaan uleen odeeffannoo kana qabataman irratti hojjechaa jirra jennee waan hin qulqullaan uummatatti qabannee dhufuu waan hin barbaannee fi gaafa wanni kun hojiirra oolee Ameerikaan ejjennoo diriiraa ta'ee mootummaa Abiy Ahmed irratti qabaachuu akka deemtu kan dhagamaa jiru mootummaan Ameerikaa Eertiraan Itoophiyaa keessa habaatu qofa odoo hin taane iyyuu mariin hatattama akka barbaachisu dubbatee jira mootummaan Ameerikaa kan yeroo hunda filannoo dhaadessu filannoon akkasii filannoo godha jedhe waa'ee filannoo kanallee hin dubbanne filannoo Abiy Ahmed ammaan tana hafuuriitti citaa jiru kan inni dhokateetti qophaa'aa jiru kanallee waan tokko hin dubbanne hagam tokko mootummaan Ameerikaa waan Itoophiyaa irraa gammachuu akka hin qabne ka garsiisu ta'uutu dubbatamaa jira. Daawwattoonni keenya jalatamoo fi kabajamoon odeeffannoon keenya kan isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufeetu jira. Kanaan dura dabballoota feesbuukii xixiqqootu waa barreessee waa dubbata warri Amaaraa karaa Aabiniitiin warri Oromoo ammoo karaa nama akka Taayyee Danda'a Kiyyaa Harargee aktivistoota OPDOtiin waa barreessaa jirani. Ammaan tana biltsiginnaan Oromiyaa rakkoo jirtu yookaan ammoo jechuun dubbii kulkulte tana karaa adda addaatiin dhodhoosaa akka jirani kan dhagahamaa jiru ambaasaaddarri Itoophiyaa ka biyya Imaaraatii Arabaa ambaasaaddarri Suleemaan Daddafoo warra jechuun Amaaraa ka biltsiginnaa Dammaqee Mokkonnin kanaa fi deebii kennee jira waa barreessee of eeggannoo waan fakkaatu tokkollee barreessuun isaa dhagahamee jira. Ambaasaaddarri Suleemaan Daddafoo karaa Tiwiitaraatiin dhaamsa barreessanii yeroo Itoophiyaa humna bulche Hiwaati jedhamee balleessuun humna harma haadhaa ciniinee kana balleessunitti warri harma haadhaa ciniinu kabiraa hin jiru jennee hin yaannu. Yeroo hundaayyuu warri bu'aa fi bule yookaan ammoo bu'aa fi oolee qaawwa argame hundatu fayyadamuudhaan amala isaanii kan gantummaa mul'ifachuu fi aangoo karaa gabaabduudhaan argachuu fi carraaquun isaanii ni mul'ata jechuudhaan yeroo ammaan tana waraana naannoo Tigraahii kan warra harma haadha ciniinee juuntaa sigibgibii mootummaan Abiy Ahmed jedhuun balleessuu keessatti humni gurmaahee amala gantummaa qabu ka Amaaraa qaawwa uumamtetti fayyadamuudhaan gara aangootti dhufuu fi carraaqii akka inni godhe waan fakkeessutu akka jiru ambaasaaddarri Suleemaanii Daddafoo barreessee jira. Biyyittii keenya yeroo birmadummaan isii tuqamee weeraramee birmadummaa isii kabajuu fi diinanii kokkee wal qabdu hundaayyuu yeroo gaarii jedhee warri eeggatu warri banda warri garaa fi bu'aa fi bulu yeroo hundaayyuu gurmaa'anii biyya kana irratti jechuun gocha gantummaa godhaa turanii ammaan tanallee yeroon ammaan tana jechuudha warra Abiin ta'uu isaaniitti warra Abiin kabiltsiginnaan Amaaraa gurmeesse warri jechuun yeroon amma jedhu warri qalbii sammuu hin qabne dirree siyaasaa keessatti dhalatee jira.
dirree siyaasaa Itoophiyaa keessatti mul'ata jira. Warri kana jabeessinee cimsinee hordofuu qabna jechuudhaani sochi gizeew ahuun no jedhu ka Abinii fi Biltsiginnaan Amaaraa waliin itti jiran kanallee balaaleffatee jira. Gizeew ahuun no sochiin jettu kunini sochi warri jechuun Amaaraa yeroo ammaan tanattu Abiyyi wajjin aangoo fi dorgomaa jiru nama Dammaqee Mokonnin jedhu duuba dhaabbachuu qabna ammaan tana aangoo deeffachuu akka qabnu yaada jedhu qaba jennee jedhamee kanaan durattu akkasittuu gabaafamaa ture. Kan irrattu jechuun gizeew ahuun noon kunini sochi bu'aa hin qabne warri aqlii fi yaada hin qabne ittiin deemu jedhe taa'ee danda'atii fi akkasumas aktivistoonni OPDO yookaan ammoo Biltsiginna Damee Oromiyaa adda addaa barreessaa turuu isaanii isin biraan genne turre daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo. Odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa turre ittuma fufee jira. Gaafii Afrikaa jeeqamaa jira. Sochiin keelloon jabaatee itti fufuu qaba. Ameerikaan waraanii Eertiraa hatattamaan Tigraahii keessa bahuu qaba jennee isin biraan genne turre. Ameerikaan ammoo ka bulchiinsi Doonaald Tiraamp kanaan duratti loogii Misrii fi godhe daban irratti hojjetee jettee balaaleffatte bulchiinsi Doonaald Tiraamp deemee Baayidanii dhufee waan gaariitti naa ta'aa jettee hawwaa turte mootummaan Itoophiyaa ka Baayidaniitti dhufaa jedhee gammadee mirqaanee yeroo ammaan tana akka goommaa dhoowwisattuu dhagahamee jira. Ministeerri bishaanii anniisaatii fi akkasumas jallisii Itoophiyaa obbo Alamaayyoo Teganuu yeroo ammaan tana ambaasaadara Itoophiyaa karaashatti Ameerikaan dhimma Itoophiyaa keessaa harka fudhachuu qabdi jechuun isa dhagahamee jira. Mootummaan Baayiden dhimma Itoophiyaati isa hin ilaalchisu hidha guddicha laga Abbayyaallee dhimma waraana Tigraay keessa Ameerikaan harki ishii dheeraa kana baafachuu qabdi. Itoophiyaan biyya birmadummaa fi walaabummaa qabdu jechuun isa dhagahamee jira. Yeroo ammaan tana mootummaan Abiy Ahmed karaa dippiloomaasiitiin dubbiin harka faca'u harka bebettinaawaa akka deemte ka dhagahamaa jiru. Alamaayyoo Teganuu kunini ministeera bishaanii anniisaatii fi jallisii ture yeroo isaati muummichi ministeera Abiy Ahmed biyya Raashiyaa sochii dhaqee Ameerikaan akka isa Misrii fi Itoophiyaa fi Suudaan araarsitu dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irratti waliigaltee mallatteesse. Abiy Ahmed yeroo sanii Jawaar Mohaammed ijjeesisuu fi karoora suniin machaahee jira ofin beeku waan mallatteessellee jedhamee qeeqamaa ture. Amma namichi kunini bulchiinsi Joo Baayiden akka isaa hin taane fakkaata. Dhimma Itoophiyaa keessa harka haa baafatuti Ameerikaan dubbii keenya keessa harka naqachuu hadhiistuu jedhe dubbattee jira. Inni akkas jedhee guyyaa takka lama keessattuu Ameerikaan waraanii Eertiraa Tigraayitti bobba'uu mirkaneeffamee jira. Haal duree tokko malee daddafee haa bahuuti mootummaan Itoophiyaa rakkoo amma jirtu walxaxaa hamaa kana mariin akka furu dhaamsa dabarsite. Karaa biraatiin ammoo Abiy Ahmed pireesii addunyaa fuula itti deeffatee duula guddaa irratti gaggeessaa jira. Badhaasa Noobeelii argachuun Abiy Ahmed bahuuzaan namni wayaa adii keewwate ifaan guddaan bahuuzaan itti fayyadee Jawaar Mohaammed kanaan dura dubbatee dhoqqeen xiqqoon tokko irraa mul'atti akkuma inni jedhu Abiy Ahmed dhoqqeen gosa kamiyyuu irraa mul'achaa akka jirtu kadhagamaa jiru. Gaazexaan biyya Ingilizaa takkini Abiy Ahmed Noobeeliin badhaasii Noobeelii kana gayaa iidaa yookaan ammoo rakkoo itti tahee jira yeroo ammaan tana waraana biyya isaa keessatti gaggeeffamaa jiruu fi rakkoo biyyoota ollaa waliin qabu furachuu wallaalee namni kun dhokatee jira. Namni Noobeeliin nagayaa iidaa itti tahee rakkoo itti saalfatee keessa Abiy Ahmed nama tokko jechuun isa dhagahamee jira. Karaa biraatiin ammoo gaazexaan biyya Ingilizaa New York Times akka barreessattu namni badhaasa Noobeelii argate Abiy Ahmed yakka waraanatiin barbaadamuu danda'a ammaan tan waraanii isaa Tigraay keessatti yakka waraana raawwate ummati nagayaa akka gargaarsu argachuu hin dandeenye godhaa jira. Dubartiin gudeedamaa jirti. Kaampinii baqattoota gubattee jirti. Hospitaala fi yeroo ammaan tana yuunivarsiitiileen barbaadaawaa jiranii waraani isaa yakka waraana raawwate jira. Namni kun waggaa tokkoon duratti Noobeelii nagayaa badhaafame jechuudhani gabaasaa jiranii gaazexoonni addunyaa yeroo ammaan tana pireesii wal harka fuudhee dhimma Abiy Ahmed barreessaa jira. Maddii oduu Raashiyaa tokkin ammoo Abiy Ahmed maraata Noobeelii hatee jechuun isa dhagahamee ture. Kanaan duratti Noobeelii argatee waan godhu wallaalee waliin rakkachaa jira jedheeti ka dubbate. Abiy Ahmed mataan isaa Noobeeliin naa kenname ani jechuun dantaa irraa hin qabu. Noobeelii nagayaa kanaa kenname caala eebba hawwani Itoophiyaatu naa caala jedhe badhaasa Noobeelii wajjin akka rakkatee dubbate ture yeroo tokkotti badhaasii Noobeelii Abiy Ahmediitii kenname kunini kenna arba adiitii jedhan yeroo takkatti dubbadhee gaafni Noobeelii argachuun durattu Abiy Ahmed biyya isatti badhaasa Eertiraa wajjin nagaa buusuni badhaasa argate biyyi isaa keessatti nagaa buusuu dadhabee waraana jalqabu deema jedhe New York Times akka hin barreessine sodaa qabalee Jawaar Mohaammed dubbate New York Times Abiy Ahmed Eertiraa wajjin nagaa buusuuf badhaasa argate Tigraayittu ammoo waraana bane jedhe matum dure gosa Jawaar jedhe sun kanaan durattu barreessu isin biraan geenne turre odeeffannoo kenna kaadhumaatiin mootummaan Ameerikaa
meeshaalee waraana biyya Imaaraatii Arabaatii fi Saawudii fi gurguruu fi karoorfatee akka hin gurguramne bulchiinsi Joo Baayiden dhoowwee jira. Meeshaalee jeettota waraanaatii fi diroonatii fi meeshaalee ammayyaa taankota gurguddaa hedduutu keessa jira. Biyyoonni lamaan kunneen mirgoota ilmaan namaa waan cabsanii fi waraana Liibiyaatii fi Yemenii keessattuu hirmaachaa waan jiranii fi meeshaan waraana kunneen warra kanaaf akka hin gurguramne murtaa'ee jira. Meeshaan kunneen silaa gurgurame biiliyoonota hedduu Ameerikaanii galii irraa argatti jedhameeti kan yaadamu. Imaaraatiin Araba waraana Tigraay keessattuu gaggeeffamaa jiru kanaanii diroonota yookaan ammoo xayyaara nama malee balali'anii bulchiinsa Abiy Ahmed dhiyeessuudhaanii madaalliin waraana naannoo Tigraay akka jijjiiramu goote jechuudhaanii dubbatama. Dubbii himaan mootummaa naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa Imaaraatiin Araba dirooniidhaan Abiyyi gargaartee kanaan dura himachuun isaanii yaadatama. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waan nu daawwattan hordofanii fi hedduu isin galateeffannaa bakka jirtan cufattu naga badhaadha keessa nu jiraadha. Sochii booraa kana hin dagatina hidhamtoota siyaasaa Oromoo karaa miidiyaa hawaasummaatiin sagalee tayaa fi piroofaayilii keessanii booraa godhadha.